Kibbalti Shaggar aanaa Bachoo keessatti dargaggoon tokko waraana Bilisiginnaan ajjeefamuun dhaga'ame. Baasa qindaa'eef Caalbooree Addunyaa. Godina Kibbalti Shaggar aanaa Bachoo ganda Awwaash Bunee jedhamu keessa amma 2026 halkan Toorasaa 12tti waraanni goolessaan murna Bilisiginnaa dargaggoo maqaan isaa Asheetuu Naannessaa jedhamu badii tokko malee sababa Oromummaa isaa qofaan yakkuun gara jabeenya amaan rasaasatti roobsuun ajjeesan. Dargaggoon loltoota sirna dhableejiin ajjeefame kun nama meeshaa hidhatee yookiis hirmaannaa dhaaba siyaasaa qabu osoo hin taane nama jireenya dhuunfaa isaa jiraatu ta'uun beekamee jira. Hidhattoonni maafiyaa PP kunneenis maqaa dharaa woboo waliin hariiroo qabda jedhuun lubbuu kichuu ilmaan Oromoo ajjeesuu irratti akka raawwataniif mirga kennameef itti fayyadamuun akkuma dargaggoo kanaa abdii egeree Oromoo fi Oromiyaa kan ta'an dargaggoonni hedduun maqaa dharaatiin ajjechaa lubbuutiif saaxilamaa jiran kan kanaan duraa caalaa tooftaa guyyaa irraa gara halkan adamsanii qabuutti jijjiiruun gochaa suukkanneessaa raawwachaa jiru. Impaayera anatu siif beekaa kan ani siif murteesse malee kan fedhiin uummataa dhageettii hin qabne bututtuu Itoophiyaa argaa miti dhageettii seenaa isheetuu dhaloonni jibbe deebisanii bayyaanachiisuuf jecha lubbuu ilmaan Oromoo hanga lubbuu bineensaa bosona hanqisuun kichuu hedduu galaafataa jiru. Koloneel Abiy Ahmed jechi inni qabsoo uummataa ittiin butee fi gochaawwan abbaa irrummaa inni uummata Oromoo irratti raawwataa jiru kan mootummoonni darban kamuu uummata keessaa dhalatan miti kan mormii sirna bulchiinsa dura dhaabbatan irratti raawwatanii hin beekne uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuun ni beekama. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaalee keessatti hidhattoonni Bilisiginnaa horsiisee bultoota saamuu jabeessanii itti fufan. Caalkennaa sabaa dabalata qaba. Godina Baha Shaggar aanaa Fantaalee gandoota garaa keessatti hidhattoonni fi kaabinoonni Bilisiginnaa kaleessa amajjii 21/2026 uummata nagaa horsiisee bulaa ta'an saamuu itti fufuu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan murni Bilisiginnaa kan saamicha hojii idilee isaa godhachuun tiksistoota empaayeraa aangoo nam-tokkee hidhattootaa fi kaabinoota akkasumas milishoota sirna dhaboo fi safuu uummata Oromoo hin kabajne gandoota garaa kanneen akka Algee, Haroo Qarsaa, Tuuroo Baddannootaa, Ganda Ilaalaan, Daandii Guddina Itiyoo Jibuutii irratti argamu, Gidaaraa, Xuxuuxii fi gandoota maqaan hin dhaamne biroo keessatti maqaa gibraa kanneen buusaa gonofaa, inshuraansii fayyaa, fannoo diimaa, nyaata fi uffata milishaa jedhuun waan tikfattoota tokkoon isaanii irraa dirqamaan re'ee fi loon tokko akka kennan ta'uu baannan immoo maallaqa 20,000 akka kaffalan taasisuun irraa guuraa jiraachuu tikfattoonni dubbisne ONM'if addeessaniiru. Akka yaada tikfate bulaa Ganda Ilaalaa tokko irraa odeeffannetti maqaa gibraa da'eeffachuun hanga ammaatti korbeessa re'ee 3 irraa akka fuudhan ibsuun hidhattoonni kunniin marsaa afraffaa gaafatamuun lubbuu isaaniif sodaatanii ammas tumaalessa re'ee tokko kennuu himaniiru. Goleewwan Oromiyaa mara keessatti uummata nagaa jireenya dhuunfaa isaa jiraatu kanan sababa qaala'insa jireenyaa murni Bilisiginnaa uuman yaaddoo uummata empaayeratti irratti ta'ee osoo jiru akka saamichaaf isaanii tolutti woboo waliin hariiroo qabdu jechuun jumlaan magaalaa fi baadiyyaa keessatti uummata guyyuu saamaa akka jiran gabaasuun keenya ni yaadatama. Godina Jimmaa aanaa Atinaagootti uummanni rakkoo nageenyaa cimaa keessa jiraachuu himan. Shaalibuu dhugaa dabalata qabdi. Godina Jimmaa aanaa Atinaagoo ganda Koomaa keessatti amajjii 19/2026 uummanni rakkoo nageenyaa cimaa keessa jiraachuu jiraataan gandichaa tokko arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeraniiru. Akka jiraattonni eeranitti humni waraana maafiyaa PP namoota hedduumnaan qabee gara mooraa leenjii milishummaa geessaa jira. Haalli kun sodaa fi jeequmsa hawaasa keessaa hammeessaa jiraachuu isaanii dubbataniiru. Haaluma kanaan namni maqaan isaa Muhammad Miftaahu jedhamu osoo humnoota kanaan qabamee gara mooraa leenjii geeffamaa jiru harkaa miliqee baqachuun isaa himameera. Erga inni baqatee booda humni waraanaa sun haadha isaa qabanii hidhuun hanga ilmi kee deebi'utti hin baatu jechuun dararaa fi doorsisa irraan gahaa jiraachuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Jiraattonni kunneen tarkaanfiin akkanaa mirga namoomaa cabsuu cimaa ta'uu ibsaniiru. Baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaatti haati tokko loltoota faashistii PP'n eebicha irra ga'uun manni ishees gubachuu fi hidhamuun ibsame. Gabaasa kanaaf Caalbilisee Sabaa. Godina Baha Wallaggaa aanaa Limmuu Galiilaa ganda Malkaalamii bakka addaa Maggiboo jedhamutti kaabinoonnii fi miseensonni milishaa mootummaa faashistii PP akka hamaa raawwataniiru jechuun jiraattonni himan. Akka jiraattonni naannichaa ONM'tti himanitti haati maqaan ishee Alawiyyaa Adam jedhamtu gaafa amajjii 16/2026 miidhaa cimaan irra ga'eera. Abbaan manaa kee miseensa wobooti jechuun qabeenya maatii ishee itti fayyadamu
fayyadamuu akka hin dandeenyee fi mana ishee keessaa akka baatu dirqamsiisuun ajajaniiru. Kanumaan walqabatees reebicha hamaa irraan ga'uun miidhaa qaamaa cimaaf saaxiluu jiraattonni ni dubbatu. Akkasumas mi'a manaa guutuu fi midhaan mana keessa ture hunda gubanii barbadeessuun ibsameera. Haati manaa kunis humnaan qabamtee gara mana hidhaatti geeffamtee dararaa jala jiraachuu ishee. Faransaay shaakallii neetoo Giriinlaanditti akka geggeeffamu gaafachuun hirmaachuuf qophii ta'uus ibsite. Dabalatasaaf Jaal Yaadannoo Oromiyaa. Faransaay shaakallii neetoo Giriinlaanditti akka geggeeffamu gaafachuu ishee fi gumaacha gochuuf qophii ta'uu waajjirri pireezidaantii Faransaay Imaanu'eel Maakiroon roobii kaleessaa ibseera. Oduun gaaffii kanaa kan dhufe yeroo pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp kaleessa gara Daavoos Swiizerlaanditti kan seenan yoo ta'u, mormiin Awurooppaa waggoota kurnan darban keessatti hariiroon Atilaantik qaxxaamuree jiru isa guddaa ta'e osoo jiru, waltajjii dinagdee addunyaa fayyadamuun dhiibbaa Giriinlaandii argachuuf godhan hammeessuu oolan. Kibxata darbe Daavoositti haasawaa taasisaniin Maakiroon Awurooppaan warra nama doorsisuuf harka hin kennitu yookaan hin sodaachifamtu jedhan. Tiraamp yoo Awurooppaan Giriinlaandi akka US Ameerikaan fudhatu hin ayyamne taarifa cimaa akka kaa'an doorsisan qeeqa cimaa argamsiiseera. Hooggantoonni neetoo tarsiimoon Tiraamp Giriinlaandiif qabu gamtaa kana diiguu akka danda'u akeekkachiisaniiru. Tiraamp Giriinlaandiin badhaasa Noobeelii nageenyaa argachuu dhabuun aarii qaban waliin wal qabsiisaniiru jechuun Rooyiters gabaaseera. Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatiitti waraanni murna PP uummata nagaa ukkaamsuu ammeessanii jiraachuun beekame. Jaaleeraan gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Jimmaa Gannatii ganda ceekaa Abbaa Janaa jedhamu keessatti murni ilmaan Oromoo irratti yakkoota garaagaraa raawwachuu aadeffatee jiru bilxiginnaan amajji 1926 irraa eegaluun uummata gandichaa afaan qawwee waltajjii baasuun dirqamaan milishaa fi caasaa gandaa taatanii hojjetu jechuun ukkaamsanii deemuun leenjisaa jiraachuu akkasumas warreen sababa adda addaa himachuun didan immoo hidhanii hiraarsaa jiraachuu jiraattonni arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Akka jiraattonni himanitti kaadiroonni waraanni PP gara ganda keenyaatti bobba'uun yeroo itti oomisha keenya sassaabannu kanatti hojii keenya irraa nu dhorkuun jireenya keenya hiyyummaa fi gadadoof saaxilaa jiru jechuun dubbatu. Murni bilxiginnaa maqaa caasaa deebisanii ijaaruu jedhuun akkaataa saamichaaf isaaf tolutti gara gandaatti bobba'ee ijaaruuf yaalaa jiraatus uummanni hiraarsaa fi kijiba murnichaa jibbee waan jiruuf yeroo garaatti mormee hidhamaa jiraachuun ni beekama. Godina Bahaar Argee aanaa Malkaa Ballootti waraana faashistii PP'n uummanni dararamaa jiraachuu himan. Dabalata isaaf Jaal Wabii Biyyaa. Godina Bahaar Argee aanaa Malkaa Balloo araddaa bokkoo jaalalaa keessatti milishoonni araddichaa jiraattota hedduu hidhuu isaanii jiraattonni ONM'tti himan. Akka odeeffannoo jiraattota irraa argametti sababni hidhaa kana maallaqa uffata milishaa jedhamee qarshii kaffalamu kan isaan hin kaffallee himamuudha. Jiraattonni tokko tokko akka jedhanitti namoonni maallaqa kana kaffaluu didan yookaan kaffaluu hin dandeenye hidhamanii guyyoota muraasaaf hidhaa keessa turaniiru. Haaluma kanaan namoota hidhamanii guyyaa 5 booda qarshii 2500 kaffaluun gadhiifaman keessaa muraasni maqaan Aliyyi Adam, Ali Sufiyaan, Shaamee Mohammadamiinii fi Ahmad Mohammadamin kanneen jedhaman akka ta'an odeeffannoon jiraattota irraa argame ni mul'isa. Gochi akkanaa jireenya hawaasaa irratti dhiibbaa uumuu isaa ibsani. Rakkoon kun furmaata seera argachuu qaba jedhu. Dabalataanis kaffaltiin humnaan gaafatamuu fi hidhaan seera malee raawwatamuu akka dhaabbatuuf qaamoleen dhimmi ilaallatu tarkaanfii fudhachuu akka qaban dhaamaniiru. Godina Walloo aanaa Jiillee Dhummuuggaa magaalaa Sanbateetti hawaasni baatii 4 oliif rakkoo bishaan dhugaatiin dararamaa jiraachuu dubbatan. Jaalamansiis kaayyoo waan qindeeffate qaba. Aanaa Jiillee Dhummuuggaa magaalaa aanichaa kan taate Sanbateetti ujummoon bishaanii jiraattonni magaalichaa yeroo dheeraaf ittiin fayyadamaa turan caccabee tajaajila kennuu dhaabuu fi suphaa dhabuu hordofee uummanni magaalichaa baatii 4 oliif rakkoo bishaan dhugaatii hammaataa ta'eef saaxilamaa jiraachuu addeessaniiru. Kanumarraa kan ka'e bishaan qulqullina hin qabne dhugaa jiraachuu fi sababa kanaanis xiqqaa fi guddaa osoo hin jenne namuu rakkoo fayyaaf saaxilamaa dhufuu dubbataniiru. Jiraatan magaalaa Sanbatee tokko rakkoo bishaan dhugaatiin erga dararamuu eegallee baatilee 4 ol lakkoofsisaa jirra. Kan dura irraa fayyadamaa turre nu jala caccabeera. Guutummaa magaalichaa keessaa dhiyeessiin bishaan qulqulluu tokko iyyuu hin jiru. Warroonni qarshii qaban konkolaataa kaafachuun magaalaa Onichatti argamtu haxaa'ii deemanii bishaan bitatu. Namoonni qarshii hin qabne ammoo filannoo biroo waan dhabneef daandii dheeraa laga deemnee bishaan qulqullina hin qabne waraabachuun dhugaa jira jechuun ibseera. Jiraatan magaalichaa biroon nageenya isaaf maqaan isaanii akka hin eeramne gaafate tokko
tokko ammoo akka jedhetti egaa akkuma beekamu qaaleensa jireenyaa mataa irra nama ba'een guyyaa irraa gara guyyaatti keessattuu namoonni akka keenya ilmaan baay'ee guddisan bishaan bitanii hin danda'amu. Nu ammoo erga bishaan kana dhabnee baatii 4 fixaa jirra. Qaama dhimmi ilaallatuttis furmaata isaaf iyyannus namni nu dhaga'een jiru inumaa caasaaleen bilchiginaa tokko ammoo magaalichumayyuu gadi lakkisuun magaalota birootti galaa jiru. Nuti immoo filannoo biraa waan dhabneef baatii 4 kanaaf bishaan qulqullina hin qabne lagaafinnee dhugaa jirras jedha. Itti dabaluunis bishaan jiraattonni dhugaa jiran kun qulqulluu waan hin taaneef akka namoonni dhukkuboota daddarboo fi kanneen biroon qabaman taasiseera. Nu ammoo wanta rakkoo fayyaa nurraan ga'u kan dhibee garaagaraaf nu saaxilaa jiran jaallanne fayyadamaa jirra osoo hin taane dirqamneeti. Rakkoon waan nama hin gosifne hin qabdu jechuun rakkoo isaan irra ga'aa jiru ibsa. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat keessatti hidhattoonni bilxiginnaa obbolaawwan 2 qawweetti dhukaasuun miidhaa ulfaataa irraan ga'uun dhaga'ame. Gabaasa qindaa'eef Jaalfalmataa Lammii. Godina Bahaa Shaggar aanaa Boosat ganda Nuuraa Heeraa keessatti gaafa amajjii 21/2026 hidhattoonni bilxiginnaa obbolaawwan 2 rasaasa itti roobsuun madeessanii miidhaa ulfaataa irraan ga'uu isaanii jiraattonni gandichaa irraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Bifuma kanaan ganda Nuuraa Heeraa iddoo addaa buufata 5 keessatti guyyaa kaleessaa hidhattoonnii fi jaleewwan bilxiginnaa ilmaan Oromoo dararuuf dhaabbata qonnaa Aper Awaash keessa qubsiifaman obboleewwan 2 umurii 18 gadii kan ta'an maqaan isaanii Arabaa fi Isaa Gannaa Gandoo jedhaman hangafaa fi quxisuu osoo isaan ooyiruu isaanii keessatti jallisii fayyadamuun kuduraa fi muduraa dhaabaa jiranii isintu burtukaanaa fi maangoo ciree gurgurachaa jirattiin jechuun soba itti maxxansanii badii tokko malee ooyiruu isaanii keessatti jilbaa gadi rasaasa itti roobsuun miidhaa qaamaa ulfaataa irraan ga'uu isaanii jiraattonni ni himu. Rasaasa hidhattoonnii fi jala deemtonni bunna bilchiginnaa Raabii Milishaa jedhamuufaan kan itti roobsan yoo ta'u qeerroon Arabaa jedhamuun lafeen lukaa isaa daakamuun gara hospitaala magaalaa Adaamaatti maatiin isaa geessuun yaalamaa jira. Quxisuun isaa immoo gandichuma keessatti buufata fayyaa magaalaa Booleetti wallaanamaa akka jiru jiraattonni dubbatu. Kana malees gandichuma keessaa nama maqaan isaa Saayidoo Barisoo jedhamuun abbaa ijoollee kan ta'e qabaniidhuun dararaa akka jiran jiraattonni himaniiru. Dhaabbanni Aper Awaash kan uummata Oromoo lafa isaa qonnaaf mijaawaa ta'e mootummaa garboonfataa PP'n waliin wal ta'uun buqqisanii ittumaa yeroo dhiyoo asitti hoomaa waraanaa dhaabbaticha keessa qubachiisuun uummata nagaa waboo waliin hariiroo qabduttiin jedhanii barjaa sobaa itti maxxansanii saamuun galaana hiyyummaan liqimfamanii jireenya gadadoo jiraachaa akka jiran kanaan dura gabaasuun keenya ni yaadatama. Waraanni Siiriyaa kaambii namoota 1000 lakkaa'aman ISIL waliin hidhata qaban to'ate. Jaalsabaafan waa gaarii waan qindeeffate qaba. Humnoonni mootummaa Siiriyaa kaambii bal'aa Alhool kan namoota 1000 lakkaa'aman ISIL yookaan ISIS waliin hidhata qaban keessaa kan to'ate yoo ta'u bakki kun humnoonni Kurdoota waggootaaf bakka kana to'achaa turan erga ba'anii booda konkolaattonni hidhannoo loltoota fe'anii gara kaambii naannoo gammoojjii bulchiinsa Asakee keessatti argamutti kibxata darbe socho'an mootummaan Siiriyaa humnoota Dimokiraatawaa Siiriyaa yookaan SDF kan Kurdootaan durfamu waliin guyyoota 4f dhukaasa dhaabuu erga labsee guyyaa tokko booda jijjiirraan to'annoo kaambii kanaa kan namoota gara 24,000 ta'an irra caalaan isaanii dubartootaa fi daa'imman ISIL waliin hidhata qaban lola waraanaa fi SDF gidduutti torban 2f geggeeffame kan kibxata darbe dhaabbate booda lola kanaan tumsa idil addunyaa Ameerikaan durfamu waliin ta'uun ISIL injifachuuf ga'ee guddaa kan taphate SDF kaabaa fi ba'a Siiriyaa bal'aa dhaabuu agarsiiseera. Humnoonni Kurdootaa yeroo jeequmsa waraana biyya keessaa Siiriyaa muddee 2024 kufaatii sirna pirezidaantii duraanii Bashar al-Assad xumurametti naannolee kana to'ataniiru. Mootummaan pirezidaantii Ahmed al-Shaaraa Damasqootti argamu loltoonni Kurdootaa dhaabbilee mootummaa Siiriyaa keessatti akka makaman dhiibaa kan ture yoo ta'u kunis waliigaltee amajjii 2025 SDF waliin mallattaa'e jalatti ibsameera. Ergamaan Ameerikaa Siiriyaa keessatti argamu Toom Baaraak ibsa kibxata darbe kennaniin ga'een SDF humna farra ISIL isa jalqabaa ta'uu qabu baay'inaan xumuramuu isaa fi mootummaan Damasqoo itti gaafatamummaa nageenyaa fudhachuuf fedhii fi ejjennoo qaba jedhan. Ta'us torban kana keessa waraanni dhaabbatus Aljeeziraas Zeyin Baasaarvii bulchiinsa Aleppoo irraa akka gabaasetti roobii kaleessaa qarqara magaalaa Kobaanii keessatti walitti bu'insi haaromfame gabaafamuu ibseera.